oduu aagaatiin buufata xiyyaaraa godina horroo guduruu wallaggaa keessatti argamu waggoota dheeraaf hojii irraa dhaabbatee ture deebisee hojii jalqabuuf tattaaffiin taasifamaa jira. Hooggantoonni daandii qilleensa Itoophiyaa guyyaa har'aa Finfinnee irraa imaluun abbootii qabeenyaa hooggantoota godinaa fi aanaalee waliin ta'uun marii geggeessaniiru. Buufanni xiyyaaraa kun aanaa Abbee Coomman magaalaa Fincaa'aa hospitaala Fincaa'aa irraa gara baatti kan argamu yoo ta'u seenaa baroota dheeraa kan qabudha. Jalqaba bara 1953 ijaarsa kan eegale yoo ta'u bara 1958 balaliin qilleensaa eegaluun tajaajila kennaa ture. Haa ta'u malee haala yeroo sana tureen bara 1982 irraa eegalee hojiin isaa addaan cituun tajaajilli balalii guutummaatti dhaabbatee ture. Buufanni xiyyaaraa kun waggoota dheeraaf hojii ala turuun imala qilleensaa fi sochii dinagdee naannichaa irratti dhiibbaa uumeera. Aanaan Abbee Coomman qabeenya uumamaa fi piroojeektii humna ibsaa gurguddoo qabaachuun beekama. Naannicha keessatti hidhoonni bishaanii gurguddaan sadii kan argaman yoo ta'u isaanis hidha Fincaa'aa, hidha Amartii fi hidha Nasheedha. Buufanni xiyyaaraa kun hojii isaa yoo deebi'ee jalqabe imala qilleensa naannichaa saffisuu qofa osoo hin taane hojii misoomaa, turizimii fi sochii dinagdee naannichaa guddisuuf gumaacha guddaa akka qabaatu abbootiin qabeenyaa fi jiraattonni naannichaa abdii qaban ibsaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun oduu imala miidiyaati.